ragaan qabaanne qofa holola oofifne waan nadhoon argite du'a sodaatu ta'aa jirra jechuudha. Waan kana ofirraa dhiifne waan ragaa qabduun gadi baanee warroonni waraaban sun asirra taa dhufani. Mucaallee haa fidani. Mucaa baalee du'e jedhanii amma isina tokkollee gadi lakkisana qaba. Akkan mee takka Sorry. Sulaiman. Ijoolleen eessa jirti? Ijoolleen tum qabamte. Mucaan du'e jettan dhugaa du'e? Ila asli ila Sani mucaan du'e jedhamu yoo viidiyoo waan deemamaa ture viidiyoo tokko keessaa inni si ergaa miidiyaa kanarra argaa jirtanii sani mucaa du'e ittiin beeyna nuti sammas yoo lakki mucaan hin duune ni jira ka jedhamu taate qabatamaa miidhamee kana miidhaa dhagajanis gabbahanii dubbatanii nagaha barbaaduuf deemu erga nagaha barbaadanirra eenyuun miidhamee maaltu miidhamee kam lubbuun baate waan jedhamu dhugarra dhaabbatamee dhugaan dubbatamee as fidamee mucaa ajjeefame du'e ittiin beeyna mucaa ammas dhugaa dubbanna kan yoo lakki mucaan hin duune nafseen jiramu ka jedhamu taate ragaan kulaas dhufamee dubbatamee dhugarratti hundaa'amee ni deemama yoo ta'ame haadhaa tumamee gartee akka looniitti muuni duubaan itti kaayame miskiina waa takka tiktookii kiyya bar waasaappiif imoo hin beeyne bar kanamootu asli miidiyaa kanarra eenyu daba wajjatee eenyu waan kana dalagee kutaa bakka bu'ee osoo hin taane inni kuni hundi amma ani kana keessa deemee kana badii dalagee jedhee himuu hin barbaanne miidiyaa kanarratti namuu argaa jirtan kulliin keessa waan adeemame waan ta'amaa ture argaa jirtan erga falli qaba ijoollee miidhamee ka gurri murame ka funyaan murame jira ijoollee san as fidaati ijoollee sun akka yaala argattu nuuf godha sana booda waan danda'amu hayyuu jira dubbata jirtani akka badii qabuuf eenyu badii qabu san jaarsatu isin toorra asirra jiru muree rakkoo kan akka itti furamu godha waan ta'eef nuu fidaati ilma keenya ka yaalamuu qabu ni yaalannaa ka warras yoo miidhamee jiraate ni yaallaa kanuma jechuun barbaade booda gaafi Tole dabaree Asitti lubbuu namaatti dur sanatti fakkaate warri biyyarra lalakkootii gara fuudhanii sanii dursa amma afaarsoo dhiyeessuu abdii dhiyeessuu ahmadii dhiyeessuu maal ufmiyyee dhiyeessuu lubbuu jiru kotta asli mee takka dabarinti yaana dhise tokkotu mucaan du'e jettanii afarsaa jirtanii wanni kun gaarii miti xiqqoo tasgabbaadha dhugaadha nuti akka nama tokkootti nama du'u hin barbaannu maqaa kanaan amma namni kooli buus hin barbaannu bikka kanatti wanni kanaafuu mucaan kun hin duune yoo taate obboleen keenya hoottaa gabbaa barbaadu dhageeffadhaa jira keenya sirritti waan kana durummaadhaan kanaara duraa keessallee tureen kalammataa kana ahumatti mirkaanit haalit akkana keessa ka'ee waan jecha tokko dubbadhee duba furaanaaf jedhan afaan garagalee malee ani adda durummaanii waan kana haraara duraallee keessaan ture ammallee asumaan ture garuu waan takka tabbee gomna as keessatti eenyu afarsoon gayaadha afarsoo tokko kalammataa abdii bilisummaa isaan lameen kana finnaan nuti warri dura jal Pinjir TV doggoree isa jiraa ka jiru takka takka gargar baafnee isaan gaafii isaan qabdu gaafanne sirreeffachuu dandeenya. Kan akkasi beeka. Amma fakkeenyaa namni gadi King Ahmed Maareja. King Ahmed jechuun wallaanaa maqaa isaa dukkatamne kan arraba qofa beeku. Kanaas fituun hin barbaachisu. Hooggansa abdii No, isas makaasas keessattuu yaamuun hin barbaachisu nama akka namatti laa jira. Namni barbaannu abdii bilisummaa hafarsu lameen kana. Nama ergamtuun isaaniituma nama isa argatu guddaa qabanii miti. Akkasi beekaa fayyaa ta'a. Nama akkamitti uleen nama tumu kan dhaabbatee nama tumuu ture tokko King Ahmed faadha. Isaa mokoota
Sindaleetaniif hawaasni kun isin gaafata isin saaxilaa yakka barbaachisaa isin murata bareeda. Malee gantuu fi jala deemtuu fi arrabsituu akka kiingi faasnaa maqaa himtanii. Fayyaanata tanaa cobboleen keenya Abdii Geetaachoo assalaamu alaikum baga nagaan dhufu. Abdiin bilisummaa dhufe viidiyoo mucaa keenya nu garsiisuu qaba san eegganna. Hanga ni dhufa deeqaa diidama takkina ina hanga sammoo waan takka takkatti qoraatu tokkon irraa dubbanna. Jamaal Godillee dhufee jira Abdii Geetaachoo xiqqoo waan takka arginu tokko hanga inni dhufuutiin ajandaa biraatu. Usni kada kan waa beekadha. Rakkoon tun isa Abbaadhaan asiin jee dhaabbadhu abbaadhaan yanaa si qabaadhe si goota kiyya dhaabbadhu asiin jee. Tole dhaabbadhe. Dhiisi. Hanga hundee galmuu dhaabe. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Namni martiniyyuu ani hin dubbanneedhaaf yoo taate malee dubbiin hin hafne. Namni martuu ani hin dubbanneedhaaf yoo dubbanne malee dubbiin hin hafne. Laal amma qabaa hin qabne abbaan mucaa san harkaa qabu mucaa san fidu. Feesbuukiin akka jiruun haati qabamtee taa'u jirti biyya keessa qaldiin akkanaa hin dalagu qoosaa dhiisa abbafeete ta'i eenyullee ta'i asli dhiifama naa godhe haadhatu booyu jira haadha miskiinatu booyu jira ani abbaan kiyya haati tiyya Jamaal Godii du'e jedhanii sooshaal miidiyaa yoo maxxansan abbaan kiyya haati in jettee na dhalte sun akkam taatii isin warra haadha keessaa bahe beeka. Qoosaa ebaluun fidaa nurraa dhaaba. Namni mucaa harkaa qabu mucaa san as baasa. Reef kan amma haala mijeeffanneef innaa waan jedhu haasamaa ture mana birii keessatti. Gaafa qabamu haala mijeeffatanii qabanii. Dhiifama miira keessa seene naaf folchaa yoo isin balleessa obboleeyyan tiyya. Dubbitu qoosaa hin qabne. Haati haadhuma. There is no different. Haati haadhuma. Haadhatu booyaa jira. Ilmi kiyyatu jedhanii haadha qabanii irra taa'u jiran. Qoosaa akkana dhaaba. Wanni beellama itti qaban wayitu hin jiru. Mucaan jiraateenaan as baasaa viidiyoodhaan ammattii tana. Jedhu gaafsan namni martinuu tasgabbaaya. Warri olola nurraa dhaabaa ijoollee walloo nama ajjeeste olola nurraa dhaabaa jettan. Odoo ilmii walloo tokkollee du'e jedhame laalaan gama lamaanuu dhaabbadhee dubbadha. Obboleessi kiyya ka walloollee du'e odoo jedhame haati akkasuma bootti haati haadhuma garaagarummaan qabdu. Kanaaf qoosaa dhaabaati. Araara maalii jedhan dhaabaati. Mucaa wasil dhiifama naa godha. Thank you. Mucaan amma deemee miti bakka ni eenaan ka inni fidu. Garaan haadha dhalee taa'ee teessee eeguu jirti waan ta'eef jechuudha. Adde Rashiida isin isa Jirtu asal yakka hundi keessa. ya alhamdulillah. Mucaa du'ee kana maal quba qaba? Afartoon erga guyyaa sadiiti guyyaa lama sadiitiin agarra eessa jira waraanni keessa. Ati yoo dhuma ijoollee waliin ergaa jirta jechuudha. Hayyee galatooma gaafii kee bareeda. Illeen qabu. Ameerikaatti waraanni nama barbaachisu illee hin jiru alhamdulillah. Deemii ganda ebaluutumii ebaluun ajjeesifannit ka'eettuun faa yoo jiraate. Akka dhugama dubbadhu jechuudha.
immoo wal sassabuun hin taane jibbaa anana jibbuu waan biraati. Dhugaan dhugaadhaa sobanarra kaa'uun faayidaan qabu. Sagalee miti miisee jiran kutaa miti ganda tokko nama tokko arrabsaa yeroo dhufu ta'e rakkoon dhafu dhiifama gaafadha. Garuu wanni yeroo tokko namni tokko jajjaba wayii qabatachuu barbaade iddoo salleen jiru attana farsoonni dubbii ammaa kana keessa dhufneen didanii keessaa hin jedhu. Gaafadha. Mucaan qabame jedhee bilbilee isaa jalqaba. Dhiisee jinni jira sagaleen ni jira jechuudha. Inni jedhee dhufee na hime jechuudha. Kan quban qaban haaraaf yeroo 3-4 na bilbilee jechuudha. Ijoolleen tenne wal fixu addi kottuutii wal dubbisantu ka'ee naan jedhu. Tiktookii seenu sun hambara naan harkisu diillee bilbilee gaafataa ture jechuudha barbaadee. Achi booda guyyaa lamaa sadii jechuudha barbaadeeti ani dubbisanillee suudii nama hin qabu kan nama qabsiisee lola libbuu isheen jiru. Biraa warreen irraa qabu kan maqaa na balleessuu barbaadu. Waa sababatee ana balleessuu barbaadu kunis Oromoodha. Kunillee Oromoodha jechuudha. Waan ani gowwaa miti jechuudha. Waan boru waan badaa adeemu uummata Oromoo walitti hin buusuu jechuu barbaadeeti. Akkasii narraa dhaabbadhaa jechuu barbaadeeti. Hangaree illee hin qabu asirra kan jiru. Arrabsaa waggaa tokko guutuu nama bira taa'aa jechuudha. Har'aan kan mana namaa keessattu nama bira taa'ee sorry. Waa'ee mucaa itti deebi'a. Namni 8 taa'ee dhageeffatee kadhatu. Gaafa qaban ammoo akka gootaatti fidan jechuudha. Nuti gootaa. Nuti nama fitoodhanii fidan jechuudha. Osoo namni hin kadhatiin fedhii ofiitiin fidan. Akka ajaa'ibaa kana mul'ii hidhatanii mataa hidhatanii fidanii ilmaan Oromoo tiktookii gubbatti akkasuma mataa facaasan. Amma ammoo isa nama 8 kadhatan kana Oromoon kadhatu maan finna. Qotti maratiin akkasuma mataa gaddeebisanii gaan biyyee afaaniin naqanii akkasuma wal fixansan Oromoon kunniin namni Oromoon mari'atan kuufanii hanga hawwee ta'e godhan jechuudha. Garuu itti sabni si gaafatu lubbuu namaati biyyaa boo'aa jirtu waan san fuudhiitii gadi fidii jechuudha. Lubbuun namaatu yoo du'edhan reefa mul'isaa yoo hin duune hin jiraa. Bakkan fidaatii mucaa san mul'isaa jechuudha. Oromoon nagaa haa ta'uu barbaade haa ta'uu jedhan. Achiin booda gara araaraa deemtanii waa'ee lubbuu san jechuu barbaadeeti. Yeroo waa balleessitan laala waan boru dhufu. Oromoon gabbayoon gaarii miti hin jiru. No. Nuti gootummaa fudhachuu qabna. Gootummaan nurraa badee gootummaa Oromoon marti isaa goota jechuudha. Tokkochi hin jiru. Oromoon takka achiin booda addatti Oromoo keessatti gootummaa fudhachuu kan barbaadu dogoggora hamaa keessatti. Gootummaa naa kenna kanaan yoo naan jette Arsiileen goota, Wallollee goota, Wallaggallee goota, Jimmallee hundi isaaniitu jechuudha Harargeellee, Shawaallee, Dhuluullee, Gujii, Booran addatti fudhachuu kan barbaadu. Adda bilisoomii gaafati bilisoomti addatti kutaa keessa. Bakkan jechuudha. Dhuunfaan dhiitamaa kun mootummaan dhiitamaa jiraata haala akkasuma. Kan kiyyaa rakkoo qabu namni nagee qola nagaa gochuu danda'a. Alaa kullaan amma mucaa namni mucaa bira jiru abdii bilisummaa faantu ijoollee. Karaa keessanaa ergamaa jira mucaa waan jiru. Amma nama 8,000 kana keessa namni mucaa harkaa qabu hin jiru. Agarsiisa fuuyyuu viidiyoo kaampaaniin argaa jiranii nama yoo amma lubbuun keessa jiraattellee nama deebi'ee nama ta'ee jiraatu natti hin fakkaatu jechuudha. I think mucaan irra hedduun uummata gara du'eetti haasayaa jira. Yoo hin jira jettan immootu mucaa fida. Okay, asli. Ani akkatti dubbannu dhabne amma nama 8,400 jira. Xiqqoo an miyootii godhe asii asli dhiifama.
Itti fufi abdii. Dubbiin dubbatamuuf jalqaba waa'ee mucaa adda baafachuun Okay, dirqama. karaa tokko namni 1,000 fi namni 8,600 yoo akka carraa ta'ee asirra seenuu nama tiktoo hin barbaanne taate mucaan jiraachuu lakkoofsa kiyyaan naa bilbila. Duwwaa 20 11 11 63 62 50 duwwaa 20 qabadha lakkoofsa kiyya. Yoo akka carraa seenuu siin mijanne yookiin nama kanaan nu argaa fi kabajoo jettu taate dawwal yookiin wajjin haasayaa viidiyoo waraabii haaroonaa ergi. Haasofsiisa yookiin naa dawwal. Duwwaa 20 11 ammas 11 63 62 53 yoo wannoo taate jechuudha. Kanuma dubbadhu abdii. Yaa ana asirratti wannan jechuu barbaadu Habashaan oliif gad ajandaa biyya keessa Sumaalee fi Itoophiyaa caalaa Gibxii caalaa olii gadi fiigee maqaan keenya maqaan Oromoo guutummaa guutuutti bada ture. Akkuma namoonni baay'een keessan dura dubbachaa turtan ijoolleen kun gootonni Wallootiif Arsii kun ganda sanaa miti ofii isaaniillee bakka hin bu'an waan dhugaa lafa qabatamaa lafa jiru jechuudha. Ani gootummaadhuma warra sooshaal miidiyaa kanatu dadhiqa yeroo baay'ee. Tiiktaakii irratti iddoo laayitiin jiru iddoo neetworkii waayifaayin guutuu jiru ta'eenyee nama kophee afaan kaa'u horiidhaa gadi yaadu jechuudha. Horiidhaa gadi sangoota luka lamaan deemu jedheetan ibsaan isaan akkasii kan wallaahi maaliif hojjettan an akkuma asliinuu sila jedhee warri akkas sooshaal miidiyaa kanarra taa'ee asiin nan muraa asiin nan qala jedhu kun biyya tokko keessa jiru hoo maaliif walitti hin bahan maaliif walitti bahanii waliin cagadan silaa calluma jennee taalla an miskiinni kan silkii hin qabne kan neetworkii gama lamaaniinu nama yoo waltumu nama dhiiga walirra dhangalaasu nama nyaata illee hin fakkaatu bannaati miskiinni wallaahi isa danda'uun isin beekuu qabdan. Garuu an akka wallaalummaa kootiitti maalan himuu barbaada obboleewwan Rabbiif Rasuulii jedha amantaa amantaniin hanga wanni wal rukutina maaliif namni faayidaa dhuunfaasaa viyuu namni jaartii isaa irratti wal lolee hin jiru namni qabeenya wal saamee hin jiru toluma sooshaal miidiyaa jettee sooshaal miidiyaa maal abbaa keef maal haadha kee kan jedhurraa ka'eeti malee diinummaa walii horatee wanni kun kan adeemaa jiru. Kanaafuu obboleewwan kan huduuda keessa jirtan jiraachuu dandeessu dhakaa keessa gara kana dhufuuf gara Saawudii dhufuuf kan immoo mana tokko keessa mana Arabaa horii eegdan re'oota eegdanitti ijoolleen Walloof ijoolleen Arsii wal faana jiraachuu dandeessu. Kan waan qabdan wajjiniin nyaataa jirtan Rabbiif jedhaatii waan kana eeggadhaa akka walitti warri gamaa gamana ta'anii ulee darbataa jiran kun of eeggadhaa isinii wal nyaachisuuf malee namni kun of eeggadhaa wal eeggadhaa ijoolleen kunniin warra nama ashawaa afaan namaatti naquu kophee afaan namaa kaa'u osoo hin taane nama qimmiiduu hin danda'u. Seerri biyya Arabaa araaramni tokkollee hin jiru biyya sana keessatti. Namni kan kana godhaa jiruuf bakka miskiinatti roorrisaa jiru. Kun dhiirummaa miti bara. Walla kun dhiirummaa osoo hin taane gocha bineensummaa. Aboo nafxanyaa qabne ikkoo akkana hin goonu bara miti. Wallaahi Oromoon ikkoo nafxanyaa yoo qabe akkasanatti ikkoo rukutu bara. Bineensillee garaa laafaa. Kanaaf obboleewwan kiyya an akka wallaalummaa kootitti yoo dandeessan waliin tuqinaa hanga wanni kun bakka qabatutti. Yeroo wanni kun bakka qabatee jedhu wanni gurguddoon kanarratti yaada kennatanii abbaa badiitti badii. Yoo Rabbi jedhe obboleessi keenya yoo lubbuun yoo jiraate asitti agarree yaadatti kenna. Isaa qaba waan ta'eef kanaaf ammasitti nuu obsaa namni kamuu akka waliin tuqne amaanaa isiniin jechuun barbaada. Abdiin faan immoo gurbaa nuu fidaatii yoo lubbuun
Ayyee asli wanti kun mucaan utuu jiraate waanuma fidanidha. Waan mucaan jiru miti. Yoo jiraate fida. An kanaa tachi sa'aatii 24 utuu asirratti waanuma haaraa taasifama deema dhageesse. Innumu haasaan tiiktookii kana hin beekta bareechite. Amma inni dhuma wanti jedhamuu qabu akkuma amma abdiin jedhe wanta kana nuti nama qabdee manatti hiitee ashawaa afaanitti naquutii miti. Dabaddabuu miti. Nama haadha kee ajjeese koo akkatti gumaa baafatu koo Oromoon akkaataa qaba. Akka kee dhugusayyuu Oromoo dhaggeeffadhu. Warri kuni warri amma ijoollee kana fixaa jirtanii boosii taatanii warri fixaa jirtanii dhaggeeffadhu. Arsii kan fixaa ture goojjamoota meeqa jamee meeqa jira. Gobazoota ta'an amma adeemtanii isaan irraa gumaan deeffattan isin. Ijoollee hiyyeessa haati abbaan ofii isaanii waan nyaatan dhabanii karaa ijoollee kanaa nu darbuu danda'a ta'inna jedhanii sangaa isaanii waan qaban itti gurguran. Dhugaa waaqa jiraata. I don't know. Ani akkamitti akkan ibsu hin qabu. Akka uumatti sammuu maaliitu namaa ajajee waan ta'e gandummaa kana waaqa biyya laf abaarsa qabnaa yoo ijoollee arsii ta'e ijoollee arsii etan bakka hin jiru kanatti ijoollee arsii faana jiraadha sii galee maaltu akka arsii keessa jiru maaltu akka shawaa keessa jiru amma tokko inni guddaan nama 9,200 as jala jirtu balleessaa guddaa warri qabdanii komentaateroota as jala jirtan dhaggeeffadhaa. Aniif asii walitti cabsinee wal arrabsine taanaan mana keenya bananne achi deemtanii aslii gobazettu asuftanii aslii gobazettu waan gaarii irratti takka argamtanii hin beektan. Dhugaa rabbii dubbachuuf ani ijoollee ficcisiisaa jiru ummata girrisaa kan rabbii fedha waaqa sodaadhaa yenna namni waan badaa haasa'u yenna namni waan fitu bira deemaa taa'a. Namni sun yoo deemte 10,000 amma kun jiru sii galee waan akkasii dhaggeeffachuu jaallattu waan akkasiirraa rabbii fedha waaqa sin uume sodaadhaa dhiisaa. Utuu du'e jedhamee haati baafattee aragalfattee wayya sii galee amma waan ishee yaadaa jirtu sinittaa mul'atu. Waan haati yaadaa jirtu sinittaa mul'atu. Dhugaa rabbii waan abbaan yaadaa jiru waan maatii yaadaa jiru. Dhugaa kanaafiyyuu dhaabaam ijoolleen hoo du'anis warri du'an kun nu ga'u sinii galee wal jaalladhaa hojii keessan hojjetadhaa waliin jiraadhaa uummatan Oromoo. Abdiin dhufee jira asli jaalibsa. Asli abdii dubbisaa. Hayyee galatoomadha ijoollee dubbiseetan dhufee ijoolleen hin dhufanii yeroo dhufanitti naaf barreessanii gara himatu. Akkasuma wanti kuni wanti isin irratti haasa'uu qabdan waa'ee gara fuulduraadha. Kumaattus miidhamni jiraachuun ni mala garasiis miidhamni jiraachuun ni mala. Garuu akka ta'ittuu araarri numa bu'aa garuu eegaa araarri bu'een booda danii isaan irratti haasawaa. Akkasuma waa'ee nageenya irratti haasawaa mucaan ni jira dhibbaan dhibbatti akkasii akkasuma bakka araaraadha namoonni baay'een kun qabu kan jiru qeeqa kaasaa jiranii osoo mana nama hin tahaa jettanii irratti walii galtanii mana tokko irratti ni jira kala sanga mucaan dhufutti yaada keessan itti fufa ni jira.
Abdii Geetaachoo dhiifama naa godhi. Aslii kiyya dhiifama. Isin martinuu dhiifama. Dhageeffadhaa. Wanti araaraa nuti haasoynu hin jiru sa'aatii tanatti. Haadha qabanii taa'u jiranii jedhaa jirra. Afaan Oromoo dubbataa jira. Afaan kan barbaadan. Beellamni barbaachisu. Yeroo ijoolleen dhufte isiniif himaa amma mootii godhaa itti fufaa yaada keessa. Yaada birii hin qabnu obboleessa kiyya dhageeffadhu. Yaadni nu qabnu fannee gara yaadaatti deemna. Wanti haasoytu hin jiru asli nama 9,000 kanarratti. Akkas goona jami. Yes. Abdi. Koi abdi koi. An araarallee mana kiyya godhaan jenne araaramallee hin jenne. Akka asirreessitti. Araarri mana kiyyatti taa'amullee hin jiru. Ani walitti isin hin ergine an addaan isin dhoobu duraan asliin walitti isin erganne. Asliin arsii bakka bu'u. Du'e jedhame miidiyaa irratti haasa'ame akka nama miidiyaa isin wajjin. Jira yoo jiraate jiraachuu isaanii araaramii feetu araaramuu baadhu. Kasanii booda jaarsummaa osoo as seenne jetteeyyuu namni jaarsummaa asii si wajjin taa'u hin jiru jechuudha. Duriyyee bara walitti deebitee isiniin gaandaafla gaafa waltumtu asii yeroo dhabee isii wajjin taa'u hin jiru. Allaqa. Kanuma malee naal nama jaarsummaa irraa caccabbii qabullee miti aslee. Bazii hangil tara dhufu. Warri mana asliin ta'u jettan yoo feetan deematin mana jinni ta'a osoo as seenne tiriyyuun teessan mana kana. Mana jinni ta'a osoo. Haydar. Kun eenyu bira jira erga namiin san bira jiru beektee maaliif fuudhaa fakkeenya. Ani miti mucaan jira. Akkuma sila sinin jee kun abdiinis mucaan jira jirtu jira. Keekochuu barbaadna kan make sure amma warri biyyarraa bilbilaa jira haadha qabanii ta'anii jiran. irratti dawwalee bari yaa jama dhibbatti mucaan ni jiraati arabatu ijoollee bira jira hanga arabni nu bira yaatu xiqqoo obsaa janii xiqqoo obsaame arabatu nu bira jira hanga arabni yaatu xiqqoo nu obsaadha mucaa ofii kiyyaafan viidiyoo kuma kudhan kana jala jirtan dhagaha mucaan jira janii Deisa. Ibsa mucaan na bira miti kan jiru ijoollee bira jirutti dawwalee ijoollee sana manuu dadhabee Oromoo nama kuma hammana irratti kijibaan ta'u jee viidiyoon ofiitti dawwalee argee dhufe arabatu nu bira jira janii. Ruuppii waliin gooteetti dawwalta qaa'imoo sanii. Obboleessoo kara dheeraa barbaaddanimi abdii itti dhiisatti yaati. Irratti na sottanii. Bar wanni irratti haasawan hin jiru obboleessoo wanni barbaadan mucaa agarraan karaa araaraa deemuudha. Obsaaree hanga mucaan dhufu eegaa kanas obsaa eegaa hin dhufa jee. Xiqqoo obsaa isiniin jee maaliif hin obsine? Isin biraa ta'utu jira. Wallaahi lazim ijatiyyaanan arge warabbal kaaba Oromoo kuma Abdi ammallee yeroo takka dhiifamaa deemiiti suuraa viidiyoo isaa wajjin haasa'u jiru sun iskirooshit godhiitii fi bangaraawwan nu godhe habiibi bilees dhiifama. Amma sitti neegne akkas. Jaarsummaa biraa akka haasofnu. Haalin isiniin ta'u Oromoo tan hanga tabba kana gaara kan ol gadi fiigurra ol fiiguu jaalattanii bar. Ijoolleen abbaa dhufte naa barreessiti as. Nama akkanaa gashinaa abbaan sinjee hin gashitu. Bari karaa gabaabaa suuraa fi bangaraawwan nu godhi siin jenne obboleessoo viidiyoon si dawwalii suuraa irraa kaasi. Maa abdii karaa dheeraa deemta tummaanu. Lubbuu namaatiin wanti obboleessoo. Baay'igiraawundi of godha. Anatu mucaa anatu qabee obbaan dhaqee wajjin viidiyoo asee baay'igiraawundi sii godhu. Okay suuraa haasaanaa ergaa jiin itti barreessi. Suuraa haasaanaa ergaa jiin ijoollee saniin. Jaalibsa
ajaa'iba qabdan. Isinii dhufaa obbaa dhabdan waan namni isinin jee dhagaha. Eenyumti haa taatu bichaan jenne. Mucaan jira jira isinin jenne obbaan jiru moo ragaa qabaattan. Abdii bilisummaa itti gaafatamanii fudhatta mucaan kun yoo hin jiru. Qamarraa waan fedhe qabaachuu danda'a garuu akka lubbuun jiru itti gaafatamanii fudha. Callisaa ta'a nama wanni hin godhin. Oromoo dhageeffadha. Oromoo dhageeffadha. Oromoon kuma kudhanii. Abdii Geetaa. Kalaas uummata keenya tasgabbaa deetee. Ijoollee keenya Wabbaa erga jiran koppiliinkii goraa taappii goraa akka baariyaaliin mana ol daddabalee miskiinni karaa eeggatu ofirraa bineeyyii gandarraa yaa'ee karaa biyyaa ba'eef wallaalee miskiina karaatti fixu kanarraa goru hundi keessanuu sheer walii gora. Dhaamsi kiyya guddaan hoolaan biyya yaa'ee karaa ofii wallaalee ganda bu'ee wal fixu kummaa wal fixaa miti. Miskiinni ganaa olii gad deemu. Nin irraa of eegaa deema yeroo karaa sochoota jechuudha. Gaafa guyyaa afur deemtee beeloftee itti dhayxa yoo ganda isaan ta'in ummata afaan Oromoo dubbatu ka akkana garaa walii jabaatu banii waraabessa caalaa garaa jabaatu banii akkana dhagarreen. Wallaahi si galee kanarratti yoo jedhu akka waan namni saayidii itti qabatee akka waan nama gaarii hojjetee akka waan nama waan gaarii hojjetaa jiru godhatti gamaa gamanaa hunduu jechuudha. Hin agarre gootummaa akkanallee hin agarre beekumsa akkanallee hin agarre. Okay, asli kana goono isinillee karaa keessanirraa illee nama jaarsummaadhaa hafarsoo taatu fidadhaa nama bollorraayis eenyuutu gartee jaarsummaa nu haasaa murteeffadha. Solomani jiraatu irraa fudha jee. Dhiifama. Ijoolleen suuraa wayii mul'atti ergitee irra galee ta'uu ta'e namti wayiin jiru period. Akkasuma jedhu natti fakkaatanis jamee erga adda baaf. Sun dirqama. Obsa ijoolleen dhuftee jirti ijoollee ol gashee asli fannaan kan jiru. Moderatora kenni asli yoo arguu baatte nan galcha. Moderator sita. Fannaan ija. Fannaan jette. Warri moditara eegaa fannaan. Ijoollee moditara qabda. Lakkoofsa tokko barreessaa fannaan as jala. Walii goraa koppiliinkii goraa. Caan dhufaa jiranii fannaan lakkoofsa tokko barreessa. Namni biraa hin barreessinaa guys. Mee hundi keessan dhaaba. Waggoota akka isaan hoo jiraatanaa barreessan. Maaliin jira maqaan isaa? Fannaan Kiingi sadeen. Filaawari darbe yoo jiraata filaawari. Koo maqaa isaa isiniif maxxansa asirratti ilaaltanii ol baastan. Duraa mul'atti. Hundumatu barreessa bara. Guys, mucaa lubbuun jiraachuu isaa laala. Yeroo kana bal'isi. Qoyaayee. Mul'atu.
Feruza Baleja kun Feruza Baleja. Kun username da kun rakkoon qabu. Gasti ayer gasme gastin jalabu. Oi, sagalee godhee jira duubatti. Naman irrisaa jala. Okay, ergadhu gasti me. Dubartiidha moo eenyu ergadha? Feruza Feruza ergadhu. Obsa screenshot godhee ergaa fi obsa. Feruza ten Atau tiktai gada tu kakak mau ni bayar dargu. Angos kan Angos kan asli. Man bagus tasa. Anggo kan ni memang kamna ni. Nama kabarati untuk tu aja. Oh ketika sana berapa kau itu? Okay. Obsa sagalee naa godhanii jiranii shabakaa keenya janii sirreeffatu jiran ta'a. No qorataadhaami qorata maaliif gashitan? Qorataan jisun. Namni hundi gaastiin ergatina inni kun keessaa baayaa jama. Abo suspense nu gotan ga. Kifi qeesin kee anatu muka hudduutti isin dhiibe ilmaan haadha salan. Maal abbaa keetii yoo wallaala re'ee jalatti wal fixuati mana keessa teetteetini mushawarati dalagattu kamaaliif haadha teessan salaamaa obsa nama fixachiiftan. Maal inni uummanni Suudi Arabiyaa kunni warri garaa dibbee ulfa baatii meeqaa fakkaatu baatee deemu kun haadha isaaniititti haa himani. Kaleensa wal geennee rakkoo keessoo kennaa furannaa jettiin alatullaa alaikum. Abooyi qaamaa keessan daaraa bubbeen fuute rabbi haa godhu. Yaa rabbi qaraara hamaa Salmaan irraa baasii muqiima Suudi Arabiyaa jirtu guutuu isii majhuula godhu. Abaarsi rabbi isirratti haa bu'u muqiima Suudi Arabiyaa keessa jirtan. Innaataachuun libdaa tanaa isiniin jedhe wushoochi. Wallahi odoo muqiimni mootummatti odeeffannoo kennee majhuulli bakka seenuu qabu. Wallahi waan kana ka itti jaalataa jiru dhibbaan dhibbatti naamana muqiima Suudi Arabiyaa community Suudi Arabiyaa safaraa Suudi Arabiyaati. Ine asli adilla waan yoo likkii keessan isin galchine innaataachuun libdaa sa'aa 24 isinii kenneera. Walaa muqiima walaa warra community warra imbaasii tokkoon kee lammii Itoophiyaa taate. Waan kana yoo mootummaa Suudi Arabiyaati information kennine yookiin immootu jechuudha yookiin yoo jaarsummaa maraataa ganda keetii qabattee lolli kun hin dhaabanne anatu muka hudduutti isin dhiibee iqaamaa keessan isinirraa cibsiisa. Tu natu waan diqala yoo waan